أبا من سيجنا أبدا هني فوسيسين لقمان هني موناماتي نتيو أنمن فورا مسلايس فورا أتني فوني مكاسرنا هستان اللي جنا فوت أنا أروزا زيجو ده كنا هذا جيسو أنا أروزا قدر تإلما وجه قدفته هه جولة خباسة بيجنا ما خيسة جتشين كده أنا ما خرافي عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تفرجت خيني حب جمدوا سني دي بيني جركان تكاد إني هنا إن أكما بيتني تفيديو إيجا عبد الناصر منابه تكدوب بدبو درتين دي بيني كنا جمعان عرافين دي بي إن شاء الله ودون دوري سنتين ندرا سلامة سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيون تجارة مسلمان ورما خبيارات بيجا زيد التنجي نيا بيجار لك يسنا جو تجا كم باتي عرفات جرا أسمان جورا إذا عرفات تي بنار كنيس بقى إذا عرفات سنجي تجا باتي عرفاتي سنجي تجا عرب الكيس أبي إبراهيم إيسا والبرد فجتون كسوان نور منك فيديو تك نشر كرجة بالكيس تدولي عمي إفتون أسمون جتو تيم بيجا باتي شموجا جيسة أسنجرتو إذا إيسا منا خيرفته مالي منا خيرفته ولكم قدموا مال جتشورا فين قط جاني أكمل منا خيرفته دنديسة منايم أكانتي منا خيرفو دندقة كسمتي داوتوني نفي أدفتوني خينيا wanni nakun ogarra dhufee iftuun ani eeda gizee akkasitti wajji dubbannee wajjaa sanaan fiidiyoo dhoohoyfattee mana keessa kaattee narraa martee kun ani illeen qilleensa irratti quban qabu yoomii hin arkeewu na dura mana jirti dalagaarraa hin dhufee hogguun dhufee gizeen arke salaameetiin hunoo gizeen gabbee wanni jee sanbooda finne anni hun agarree beek gaamma kunoo qilleensa irratti haay gizuma akkam qilleensa irra intalti akkamin namartee hin dubbanne akkana nagootee jechuu iftuun. Haayina barbaadu toltee ati beektu. Iftuun akkasina irraa marteeti incetii meeqallee gabbaastee jechuu tamaam. Ati barana isii jechaa laakiin ani barana isii jechaan obboleettii yajjee itti feeni beektan isin hundinuu akkaan abbaa manasii itti ka'uu turellee isin hoggumee kanaan jettan jaasa jaartillee jidduu hin seenin dhuguma. Laakiin iftuun arraan tanaan kafeetillee obboleettii yataatee an arra booda ilmaan baati saddeet sarra facaastee jechuu biraa deemte. Ardaallee akkasumatti isii dhabamsiise. Eega ilmaanuu facaaftee deemte ardaallee kamitti fuutee dhabamsiisti ilmoosiitu isii guddisu jirti isii eegu jirti eega ilmoo isii wallaaltee facaastee deemte. Ardaallee fuunee barri isiin fuutes koo qabdi. Ni fuute jettee hinaaffaa keessa muciyyoo dhabamsiistee kara kana geessitee waan agarree hanga fedhee namni wanni ta'e. Kara akkuma ardaallee eessatti tasaa baatuma kanaan jirtu dhabamsiiftee bara. Inshallah meeni barbaada. Ardaallee jibara gara galchitee ardaallee naan yamaniidha warra kanyaan saffida jettee qottasi. Eegisanii nagarre masiis. Itti amma jechuudha. Itti amma nagarre bara. Saniif amma isiillee nan karaa manatti ittiin dhufne hin agarree egaan fiidiyoo qilleensarraa harkee aala silkillee itti bilbileetiin ture silkiin sii cufaadhe ni cufatte jechuudha. Baadiyyaa dhayitee dhuftee namni akkamitti ammas fiidiyoo narraa martee narraa gallakkistee wanni akkanaa kun qaanyi moo qaanyi iftu atillee anillee qilleensumatti hin gallakkisuu deemni agarte fiidiyoo kana tamaam. Eessa galtiisin? Ambikee isin galtuun beeka manatti hin dhufe naafuun himne ate akkam ilmaan kee darbitee baatee meeqan obboleettii ta'e guddoo na kabajuu dhabdee deddeemtee amma deebituuf siin deebisaan jeen. Yoo ana na deebistee jettee beekte na wanni goote siin deebisin gurra qabadhee shorroysee mana siin deebisiniin jeen jechuudha. Sababa sanii akkasii gaanarraa martee shiita tokkollee ol darbee fenna gad darbita tooranii aarana tuminsaa dhiiroo namni kun gaa ilmoodha yaada meeqaatti jira jechuuf hin jalaa use malee isiin akkasii tununa tumuu haa ta'u namni obboleettii guddoon illeen tumu qaanyiidha akkamittuu na tumtii waan. Eega isiin akkanaa kaate gaarra iftuun eega kanaa kaate gaa anis yooniin abbaa mana sii cinaa dhaabbadhee hani hin fuusisin. Dhugumaan ani ilmoo namaatiin tiyu. Anman fuudhaa misraayis fuudhaa. Ati ni unfuune maqaa sirra kan kaanillee gana fuuta ana aruuza sii godha kun haadha geessu ana aruuza godhaaf ta ilmaan wajji guddiftee ijoollee kophaasa biyya namaa keessa jechu cinqiidha namaa kara feete deemtee baadiyyaa babaatee kara feete deemtee quufteeti isiin ayilii isii na dhageeyiftu ansii hime amma hanga meeqaan sii loluu ture hanga meeqaan abbaa mana keetii cinquu ture arrasii ancinaa dhaabbadhee onarra hin fuusisin na agartan yooniin intala sirra xiqqoo ati ni wanniidha intala xiqqishoo tana xiqqishoo tanaan fuusisuu taaganii agarun daawwattoonni ni hordoftoonni na harkuuf teessan hin fuusisin. Isin eessa jirti dhiiroo eessa mana kireeffattee? Ani bikka kana kireeffattee yoom kireeffattee unoo dhuftee manuma kiyya dhuftee na darreeqa. Fiidiyoo akkuma narraa martee gallakkistee barbaadeetiin dhabee telefoonaan itti dawwale cufaadha. Akkamiin namni akkana nama godha. Egaan ol dhufe turan jettee yoo kiyya. Beekaa jetti silaa turtee silaa rinni agarraan bikka meeqa agarraa maaliif as hin bahin akka mana dhufte kana
ijoollee sii tana laalin. Akkam Ajaa'iba, ijoollee sii ajaa'iba, tana. Hay. Tajaajiba. Garaa waa dhalee akka isii kana. Akkasiiti. Namni ni agarta akkumaan siin jeetti yooniin ani Abrahaam irra cinaa dhaabbadhee akka ati obboleetina jettu obboleessa kiyya innillee cinaa dhaabbadhee ani fuusisin fuunaanji. Fuudhee waan afiif farritu jirti yaani fuudhattee tuma. Ifiifi farriftee ni fuudhee maarree fuudhe rabbiin shariyaan afur faqqate. Yoo fuudhee rakkoo Akka Abdinaasir gabbee ala jirutti fadhoo haa fuudhu fadhoo haa dhiisu wayin jala deddeemee rabshaallee itti godhe itti hin goone Baatii meeqa jira jennu? Baatii meeqa ala jira haa jiraatu wayin itti wanni godhe fadhoo haa fuudhu fadhoo haa dhiisu yoo tana geessu harkatee isaa wanni taate haa fuudhu. Laakiin waan rabbii kana waan rabbiin hayyame haalollu malee nuti naaffannu keessa jira haalollu malee laakiin ati ta ilmaan kee facaaftee akkanatti hoojuun kee kana adda bittin gootee kaatee baadiyyaa deemte. Baadiyyummaa sitti maal sun Baadiyyummaan sun si haa qabattu. Gaafa kan baadiyyaan deemattee uumaan hin deemattee ijoollee facaaftee lubbuun si du'a geessee deebite. Akkasii sakaraata taatee dhumtee deebite. Duutee galte. Fayyaa dhabdeeti. Hayya san hunda irraanfattee arrallee mee hayni ijoollee xiyyaatu na qaba. Arra ijoollee tana gannaqee inni kun dhiiraa wanni haadha ga'uuf hin jiru. Odoon jeen numa akka nama dhiiraatti keessa wanni keessa naa deddeemtee achiif achi naa lakkooyte. Arra boodaati mana kanatti deebiste siif beekaa. Mana wajjin lolli ni fayyada kan gurgurtaa. Yooniin ani fidee daawwattootas tanii si fuusisu hin garsiisin. Qahaas akkasumatti daawwattootaaf ta'e ballamaan isinii seene. Qahaas akkasumatti kireessee veeloo itti godhee isaan lachuun aruusa diggisii godhee isa fuusisiin na agarta wa'aada sannumaan seena. Magaalaa sana keessa nama hamaatu jira. Maraachanii jira. Maraachanii jira. Amma shaashee baaka gurguru jira nagara shaashee sayii diikoo intalti gurguru jirtu deemtee. Akkana fa'aa jira kunoo namni waa walirra dalagu namni har'a nyaattee wajji dhuide sirraa gubatee waa meeqa nama godha jechuudha biyya tana kunoo biyya tana waan akkanaa jira. Namni guyyaa wanni ta'e wayii si godha. Ilmaan kee kana keessaa si baasanii namni bultii fi jabeeffachuu dhiisee gisee xulxuu jettee takka sii dhuftee waatti gootee mana sii balleessitu. San feeti isiin lallaaqu feeti. Gaafa siidii mana kanatti itti godhanis waan isin dalaytuutu sii gale. Saniifuu ammaan tana akka isin mana kanatti hin dhufne ijoolleetti hin dhufne bakka dalagaa baatii jaamo shan deemtee dalagattee maallaqa siif irra qabattee deemaa jirti nuti yaada siitis hin beeynu bakka isin jirtu beektu akka isin itti mana kana dhiyaattu laallaa. Amma bilbilteeti guyyaa kanallee ol deebi'eetiin jira jettee natti himtee mana qayyaa qarqara mana qayyaan bahin jeeni mana bilkisaatiin jedhattee nakka jirte jechuu isin. Deemtee jirti. Basiiti. An fiidiyoo sana eegumaan harkeen qaxabjee fiidiyoo akkasii narraa malte sani ol bahee gizeen akkasii harka shabakaarra ni rifadhee waan kanaan jaa'u wallaale. Laakiin ittiin bilbila tilifoonni si cufaadha jechuudha. Gantee isin nama isin beektu hunda bira ni dhaqee nu biran jirtu jaanni kakatan amanuullee didan biyya kanan amanuullee dinnaan naa kakatan kakurra wanni hundi guutuudha. Saniifin akkasitti amanee deemee kana jirti hin beeku jechuudha. Dhiisuu numaa dhiisuu akkamittuu namni duraanis na dabartee na bira kuttee mee obboleetii yatanarra guddooti yoo mana na deebistes ilmaan kana keessa na deebise jaarsi narra baay'il keedha wallola walitti deebi'a. Na deebise odoo naan hin jeein deebite narra deemtee narra deebi'uun kuni maali? Deebitee fiidiyoo narraa maruun kuni maali? Maali fiidiyoo martee gadhiisa? Anaa quba hin qabne. Fiidiyoo maaliif martii isin? Maalittiin beekaa? Eenyu barsiisuun marti? Waan isin garsiisu martu san gaara numaan baraa'u. Kaameera dhoositee? Numaan barani kun qilleensuma irratti ni farkeef quban qabu ani. Odoo nama quba qabu ta'e silaa wayii wanti dhawaamee akkasiin galchaamsii shorrosee jechuu kiyya san isin har'a abbaa ilmaan siiti yoos isii galchallee har'a ilmaan kana baati 8 guutuu irraa ala jirti namni garaan ni yaada dhuftee mee asillee dhuftee ilmaan kiyyattee wayii gaafatte. Eessa baatis. Isin gisee dhala mana kana garte bichaa bika sheekaatiif siidii amma barii mee bar. Kanaaf mana kana mana dhufuuf itti dhaqan dhalaa tokkos gartee fi dhufti viidiyoo. Isa ana sii maati amma sii mee bar ani ammaan tana ballabni kiyya ni agarta boruu fi deetu muciyyoo san wal si barsiisee fuudha keessanii fi waa hunda keessan irraa wal mari'attanii anqaa kireessee aruuza ajaa'ibaa waan siin godhin an obboleetummaa nan himati. Reefu mana siin ajjaanii ni jaaje. Obboleettiin arra obboleettiin iftuudhaan illee obboleetummaan sii taha beeku. Ani yoon obboleetee guddisu cinaa dhaabbatee siin fuusisin waan na himattuun qabdu ta ilmaan si wajji guddiftu. Hakara feete deddeemtana ta magaalaa bartee waliin laayitee kuno eessaaf eessa dhayitee dhufte isiin beeku. Gizeen intarasan si fuusisees ganaa magaalaan beektu muciyyoon ganaa xiqqishoodha. Ustee jabeeffadhu mana kee keessa takka fitti ol hin naqin. Siirisi godhan ilmaan keetirraa alas hin baasin. Intalti kuno ta ilmaan sii facaastee ala deddeemtu.
ilmaan keetirraa takkitti siibu ilmaan keetirraa gadi hin bayinii siin ja'an. Namallee ofitti oli walaa dhiiraa walaa saahiba kiyya jettee walaa jaartii tiyya saahiba geelota siiti jettee takkallee ofitti oli naqin. Barana namni kanama firraa eegu. Ka kafana fiituu shakkee deemu barana kafana. Kafana kana shakkitee deemu. Barana dubbiin jajjabdu yaa rabbi kanu baasii jirani. Kunoo namni kana walirra ka'ee siirii fi waamee walit godhee wal maraacha. Namni magaalaa tanaa eenyu viidiyoo dalagu jira. Rabbummaan kararra haa deebisu. Viidiyoo dhaaban namni ni. Ana malee otoo daawwattoota akkasitti viidiyoo namni dalaguu dhaabanii jira. Magaalaa tu sirriin dhamaatee namni hidha jira. Namni cufti maraatee sanaa keessatti hidhaadhii jira. Nuti warra viidiyoo sana qabbaanee dhoo isaa isin marre. Viidiyoo isin achi gadi dhuftee viidiyoo madabala namni viidiyoo tokko marsuudhaan. Sirriidhaan nama dhamaatanii namni tokko viidiyoo marsuudhaan viidiyoo sana namni hidhaadhii tattaa'u jira. Saniif daawwattoota hojjettoota nyaanke viidiyoo biraatiin. Walitti deebi'utti gaa nufaana tura miti yoon biqiltuu siin bosatti tunis meegaa ni laallaa. Inshaallah ni agartaa. Iftuullee bakka isin jirtu deemnee laallaa akkuma isin laallu nuti mana isin deemnee laallaa mee walumaan nufaana turaadha. Assalaamu alaikum. Isiillee dhage gaafammoo dhahinatti isiillee waan isiin jettu afaan siitiin illee ni bartanii. Waan isiin jettu viidiyoo isiin ol baatee irrattuu dhageeffachuuf teessanii ani hin deebu gurra qabeetti si deebise ilmaan kee keessa jennaan ni diddee didiinsasiisanis anis numaan fuusisaa ballamaan seene isiin illee qilleensa irratti viidiyoo kiyya kana agartu. Akkuma ta'isii gallakkisa sanitti anis niin fuusisaa irrallee barullee aruusa godheetiifiin obboleettii isaa guddoodha. Aruusa ajaa'iba akkanaa godhaaf inshaallah walimaan agartanii amma viidiyoo isiillee booda gaagizee dhahinee marretti. Inshallah nufaana tura na ferra kee afara kanya manasi deemna nufaana tura akkasi nu jettu lalla qogali nu menna nufaana qogali isin galtu isin galtu isin ni agartani